مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا obboleessa kiyya yuutuub qofaan siif gahaa miti kottu madarsaa sabaa higgalmaawii yuutuub kana ammoo sabiskiraayib godhi madarsaa islaamni quraan ittiin baratu guddisii jazaakallahu khairan turtii gaarii isin hawwina qur'aana nama qara'u rabbiin isin haa taasisu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh miseensota madrasaa sabaa ahlan wa sahlan wa marhaban isiniin jennee jirraa kitaabni irraa isin qaraasisaa jirru isa kana agarsiisa qubee afaan arabaa jedhama kitaabni kun hanga ammaa firii kun kudhanii ol hawaasa biyya keessaa dhaqqabee jira bifa salphaadhaan afaan oromoodhaa warra dubbisuu dandayu akka qur'aana dubbisuu dandayan kitaaba taasisuudha biyya keessaa ammallee ni qabna kitaaba kanarraa bifa salphaadhaan inshaallah aappii madrasaa sabaahii fi chaanaala YouTube kan madrasaa sabaahii fi akkasuma warra galmaawee miseensa madrasaa sabaah tahe karaa telegiraamaatii fi karaa waatsaappiitiin lakkoofsa madrasaa sabaa beekamaa tahe irratti warra galmaaweef darsii dhaqqabsiisnuudha yommuu tahu kun isa torbaffaati leenjii kitaaba kanarra gaafa kitaaba kana finne obboleeyyan kiyyaa gaafa kitaaba kana finne garamitti dabarraa gara qaa'idaa nuuraaniyyaatti dabarra kitaaba kana finnee qaa'idaa nuuraaniyyaa leenjii barannee qormaata dabarree finnee jennaan wanni nuti qur'aana hin dubbifneef tokkollee hin jiru yeroo dhaamsa barsiisaa ni qabattuumi kaayyoon kee dubbisuudha yoo ta'e umrii kan kee hanga har'a geessu qur'aan hin finnee bar ammaas torban tokkoof fixxa yookiin guyyaa sadii fixxa jechuu miti waan ta'eef darsirra hin fiigin amma nuti torbaffaa geenya ati torbaffaan geenya yoo ta'e torbaffaa hordofuun qabdu aappii madrasaa sabaa lakkoofsarra nu dubbistee siif ergina yookiin ammoo chaanaalii madrasaa sabaa yuutuub keessa sheentee sabiskiraayib gootee ilaaluu dandeessa yookiin dhuftee nu wajji galmoytee laal yeroo hedduu daawwannaa qofaadhaan beekaa ta'uu hin dandeessu dhuftee ustaazni waan kana qabatteette hin qabanne darbuu geesse hin geenye yoo siin hin jedhin yuutuubumarraa baradheetiin fiixa bahaa yoo jettee sirriin ta'uu beeke duuba maalii isin jechuu barbaade nuti ji'a jahaaf of qabnee anaaf Abdallah Sammaan Hasan ji'a jahaaf of qabnee madrasaa sabaa irratti quraana qaraa'isuu murteessinee jirra jechuudha. Atis kottuu qara'i garuu torbaffaarraan jalqabin deemachi tokkoffaan jira lammaffaan jira sadaffaan jira afuraffaan jira shanaffaan jira jahaffaa shanaffaa fi jahaffaa gidduu qormaanni jira qormaata san qoramii dabarteette jennee waggaa waraqaa ragaasii kan inni gara jahaffaa darbi quraana dubbisuudha kaayyoon. خنا في قاعدة نورانية سيران برتة جنان قرآن أوفي دبستة والله أوفي دبستة سيران قرمات دبرتة جنان والله أوفي دبستة أمو الجمال ربي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جالان كيسن نما قرآن برتة برسيسة جان جالان نواتهم بربادو تفضل نانا قرو أمسكية هنا ريفتين قرآن ربي راهم بونين قرآن ربي تفتين خطو بردو aappii keenya yoo gabbuufate tartiibaan akkaataa nutti barsiinu ni jira darsiin tokkoffaan ni jira qormaanni wanni hundi aappii keenyarra ni jira aappii tokko yeroo argatte isuma qabatteen taa'een abdeet godhi nu gaafadhu siif ergina maaliif yeroo irraa gara yerootti guyyaa sadii afuriin abdeet goona waan ta'eef ammas aappiin keenya yeroo kanatti gara chaanaalaatti si fudhata insha Allah meegabaayitii isaa guddifnee offline viidiyoo darsiiwwan nuti barsiifnu hunda akka irraa argattu taasisaa jirra aappiin kun maal qaba jennaan qur'aana kaamila of keessaa qaba amma kana مسجد شنتة أبي كان يبغى فتى القرآن الرجال أودن ديس كتاب أحكام حيدي في نفاسه في كيسا قبا كتاب خنا اللي في كيسا قبا أبيسو أكمل تنتو بدأ كتاب جل في كيسا قبا خدتو مدرسة سبعة تجلماوي أبي مدرسة سبعة اللي أرجعوا channel مدرسة سبعة اللي خدتو شيني يوتيوب مدرسة سبعة اللي سبسكرايب قولي نفاي دي channel أقول جرا قولنا من جماعة قولنا نتمنى اللي تكنا قدر والله channel كان سبسكرايب قول على يوتيوب را سكنت خنا دا واتشون وان نفاي دو قبا جتشو أقول تنجرا أمري مدنيا راوي آخر سر بنو نفاي دو أهلا وسهلا نسمين جنة جرا يا هرا درسين كينيا خاطر بفاكم مالي وجدتن كسرا وجين كوبين توكو بايو تهبي كان نيته شايو شينيو تهشي كان نيته أكمتي خون وجلال قرو أسمان جل كبيني تقفى لما فبردو خو والسلام عليكم خوتون وجد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سنسوة مدرسة صباحا خليسا وكن درسي دربي كيستي برن فتحة يوكين دبتشيفتو بك أبودا ميم رتي فتحة يوجراتي ماتها نون رتي فتحة يوجراتي ناتها فار رتي فتحة يوجراتي فاتها
shiin irratti illee yoo fathaan jiraate shaa taha jennee baranne fakkeenya kana godhachuudhaan asirratti aliif irra fathaa godhaatii baarra fathaa godhaa taarra fathaa godhaatii guutuu sanaa barreessaa isin jechuun kiyya ni yaadatama kun darsii jahaffaa keessatti maasha Allah hedduun namaadha ergitanii jirtanii har'aan tan ammoo gara darsii torbaffaatti imallaa kifdaa yookiin kasraa kifdaa yookiin kasraan kaleessa yeroo barannu ni yaadattu yoo ta'e kifdaa yookiin kasraan kaleessa yeroo barannu kifdaan yookiin kasraan kaleessa yeroo barannu ii bakka bu'aa jennee jirra qubee tokko mii godhaa fakkeenyaaf baatana jalaantee jennaan bii godhaa jennee jirra har'aan tana gaa fakkeenya isaa wajjin kan barannuu fi eeja barsiisaa nagayaan akka hordoftan abdii isinirraa qabna YouTube madrasaa sabaa subscribe gochuun dagatinaa gara chaanaala telegiraama keenyaa makamaadha egaa kasraa jechuun waan jala butamtu tana jechuudha tanuma ishiin fataa wajjin wal fakkaatti garuu jalaan butamti qubeen afaan arabaa kamuu yoo kasraan jala butame qubeen sun yoo saadha tahe sii taha yoo jiimi tahe jii taha yoo taadha tahe tii taha yoo shiini tahe yoo shiin tahe shii taha yoo saadi tahe sii taha bifuma saniin itti deemaa jechuudha okay har'aan tana walitti makamtee jirti qoda aliif tana jira hamzaa dhaqi aliif tunga aliif jennaame aliif kasraa'i kasraa jala butame ba kasraan tana laashi jala tana ba kasraa bi ta kasraa ti sa kasraa si jiim kasraa ji yani i b t c g akkana ta'a jechuudha haa kasraa yoo osoo jiraate haan kasraa maal ta'a hi haan kasraa osoo jiraate hi daal kasraa osoo jiraate yoo di bifuma kanaan itti fuftu jechuudha boruu banoo 8ffaa keessatti ka barannu dammaa taha barnoota keenya 8ffaa keessatti ka barannu dammaa jechuun isa kana duba buleen kiyyagaa darsii keenya har'aa warri kanaan dura beektaniis hin ariifatinaa hanga ammaa namni quraanaan fixin ammaas ni fixa amma silaa jalqabee har'umaan fixuu qaba yoo jettaniis osoo fixin dhiistuu beeka kanaaf ajaji barsiisaa ka guyyaa har'aa maali aliif akkuma amma barsiistaniin isiniif qabatamaa deema waan ta'eef aliif irraa hanga yaatti hanga dhumaatti kasraa jalatti godhaatii e b t c g haala osoo jiraate hii taha akkasitti qubee aliifii kaasa hanga dhumaa barreessaa daftara irratti jala isaa kasraa godhaatii aliif kasraa i baa kasraa b taa kasraa t saa kasraa c jiim kasraa g haala osoo jiraate haati dabalaaga haa kasraa hi haa kasraa hi daal kasraa di ilaa dhumaatti fakkeenya kanaatti yoo isin galeera tahe barreessaa naaf ergaa insha Allahu ta'aalaa darsii 8ffaa ka dammaatiin hanga walitti deebinutti kanumaan karaa keessaatiin nu ergaa isiniin jenna darsii tokko soon barateen darsii biraatti darbuun isin miidha tokkoffaa soon barateen lammaffaatti hin darbina warri tokkoffaa barbaaddan YouTube keenya irra ni jira Telegram keenya irra ni jira lammaffaa osoo tokkoffaan barateen lammaffaan baratina osoo lammaffaan barateen sadaffaan baratina osoo shanaffaan barateen jahaffaatiin baratina maaliif simmiidha yoo kaayyoon qubeelee adda baafattee quraana dubbisuudha waan ta'eef mee ajaja barsiisaa kana fudhu anaas siin jedhe inshallah nu wajji tura aappii keenya daawunlood godhadhaa warri aappii keenya daawunlood hin godhatin aappii keenya gara chaanala keenyaatiin telegiraamaan akkasuma waatsaappiidhaan ni jira gadi buufadhaa aappii keenya irra quraanni guutuun illee ni jira waan adda addaa jira ni argattu inshallah ta'ala wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh miseensota madrasaa sabaa aappii madrasaa kanaa kan mataasaa akkamitti buufannaa warra jettaniif as laala aappiin keenya kanaa isiniif erginee jirra madrasaa kanarra ni jira afaan arabaatiin jira gaa open jedha taha isin biratti install jedha taha akkana gootaniiti bakka tasbiitii jedhu kana fakkeenyaa fi jalqabumarraa kaasee irra deebi'ee isinii himu kana aappiin keenyaa jechuudha isinii erginee jira madrasaa sabaa leenjii huruufaarras ni jira telegiraama keenya irra ni jira akkana egaa gootan booda yoo ingiliffa ta'e bakka open jedhu kana dhoktu jechuudha bakka open jedhu dhoktu arbifa yoo ta'e fatahe jedha
eega kana gootan booda install siniin jedha. An amma haaromsuu ni barbaaddaa hinaan jedha waan hin duraan qabuuf jechuudha. Isiniin install siniin jedha yoo ingilifate gama kana ta'a bakki kun jechuudha. Irratti dhooftu isiniin bakka kanatti waan sinii fidu qaba. Warra wanni godhatee hin beekne warra buufatee hin beekne. Ishii biqiltuu keessa dhooftu osoo hin taane fakkeenyaaf suuraa kanarra ni jira siniin agarsiisa. Open jedha jechuudha banachuu dandeessa amma. Fakkeenyaaf tana haa fudhannu agartanii yoonni kana sinii fide bakka tanan dhooftan asi dhooftu. Yoommoo ingiliffata tuni asi dhufti inni kun immoo asi dhufaa ishii dheertuu tana dhooftu jecha ishii gurraatti keessaan dhooftanii. Isiniif bu'aa eega isinii bu'ee yoo akkamiin itti fayyadamtu isa jedhuuf immoo madrasaa sabaa kunoo argaa jirtu. Ishi. Eega. Ena. Buustanii eega buustan booda asi tuqxu yoo quraana guutuu barbaaddan yoo quraana guutuu barbaaddan isa barnoota huruufaa barbaaddan isa tokkoffaarra jiru quraana guutuu yoo barbaaddan immoo lammaffaarra jira quraana banattanii qara'uu dandeessan sadaffaarra kitaaba agarsiisaatu jira afuraffaarra kitaaba laguu dubartoota shanaffaarra kitaaba qaayidaa nuuraaniyyaa jira banachuu dandeessu jahaffaarra kitaaba isatti aanurra kitaaba akkaataa ta'ubannaa jira waa'ee paaspoortii ilaalchisee waa'ee aappii keenya ilaalchisee aappii kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessu yeroorraa gara yerootti waan abdeet goonuuf lakkoofsa kanaan nu qunnamtanii isa haaraa argachuu qabdu madrasaa sabaayittis yoo galmooftan aappii haaraa argachuu dandeessu quraana guutuullee ofirraa qaba asumarraa qara'uu dandeessu gara fuulduraa zikriirra illee maxxansinaa darsiin keenyallee asirra jira egaa akkana gootanii fakkeenyaaf barachuu yoo jedhee kinoo as isheentu qormaanni ni jira fakkeenya ittiin barsiifnu barnoota tokkoffaa bifa kanaan barachuu dandeessu jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri aappii madrasaa sabaa hin qabne gadi buufadhaa kana fakkaata.